Waaqayyo maratummaatti na fayyise. Sababi dubbadhama mana namaa hojjetu mana namaa yeroo hojjetutti waggaa lama keessatti jecha waa tokko hin arganne turre isarratti sammuu dhabee maraa addeen ture Waaqayyo maratummaarraa na fayyise tun godaanaa irra ciisu Waaqayyo fayyaa adiifate ka'e kanaan booda ciistu naan jedhe Asif bilkeessatti dhugaan ture ka'een achi deeme yeroon achi deemettis hin beeku achi keessatti nuuf arge yeroo nuuf nataan koo kun hin dadhaabata wayyaan koo baay'ee xuru miti bakka baay'ee gaddee Waaqayyo galanni siif ta'u jedhee tanachuun dhaabadhee Waaqayyoon galateeffadhe iddoon naquun qabu iddoon itti dhaqee Mata kanas wayyaa kanas ofirraa qayyadhadhuun qabu Waaqayyo ati nama naa qopheessi jedheetanii dallaalaa tokko bira deemanii mana wajjin agashee an namas hin qabu wayyaas hin qabu bakka iddoo matee nagashee jedhama nan galee iddoo hojii sanatti ijoolleen biyya koo wayyaa walitti funaananii naa laatanii dhaqeen ofirraa miiccee wayyaas nan qayyaradhe hojii hojjechuutti hin ka'e Waaqayyo isa dhaabe Waaqayyo isa na fayyise nama na godhee na dhaabe kanaaf Waaqayyo naa galateeffadhaan ammas immoo darbee kan Waaqayyoon galateeffadhu baay'ee bakka mataan kun na dhukkuba ture na nyaatas bakkee natti fakkaata keessaa na ciniina sun jedhee man qaqqaba kanasaas mooddaa kana keessatti fayya Waaqayyo naa galateeffadhaan maqaa Waaqayyo ulfaata Waaqayyo gaariidha ni jennu isa kana haleluuyaa maratummaarraa nama fayyisa Waaqayyo haleluuyaa gooftaan si haa eebbisu Waaqayyo si haa eebbisu